jalqaba YouTube keessa seenuudhaan YouTube galleetu bakka mallattoon chaanaalii jirtu bakka emailii mallattoon emailii sun jirtu jenna. Emailiin guutamee jira kunoo emailii keenya create ta'ee waan jiruuf galeera your channel kan jettu jala seenna. Channel create gochuuf channel jala argaa seennee booda kunoo azalatti waan hundumaa edit gochuu dandeenya. Picture yoo waan maqaa linkii keenya erga xumurree kan hundumaa edit goone erga xumurree create channel jechuu dandeenya. Maqaa kan barbaadetti jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Maqaa kana jijjiirree fuudhuu dandeenya. Maqaa create ta'eera linkiis akkasumatti edit gochuu dandeenya. Linkiis erga xumurree linkiis kan barbaanne gochuu dandeenya. Create channel jechuu dandeenya. Suuras profile jechuu dandeenya. Dhumara create channel jenna. Amma channel keenya create ta'eera jechuudha. Kunoo haala kanaan dhufe. Amma yoo bakka duraatti deebinee turre haala adda ajaa'ibaan nuuf fide. Kunoo cariisuuf jedhee jijjiirame hundumtuu. Your channel jedhu kan jedhu jala yoo san ta'amu kunoo akkasitti channeliin keenya uumameera jechuudha. Channelii akkasitti banachuu dandeenya. Edit gochuu dandeenya. Create gochuu video create gochuu dandeenya. Video live seenuu waraanee upload video dha. Asittis edit gochuu dandeenya channelii keenya akka barbaannetti. Mallattoo edit sana tuquudhaan yoo barbaanne bannerii kan duubaa profile kan profile pictures hundumayyuu asitti edit gochuu dandeenya jechuudha. Gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan comment jalatti nu barreessaa jenna. Cariisuuf subscribe gochuun dagatiin. Galatooma.